Kolleejjii Pooliiteekniika Adaamaatti sagantaan jalqabsiisa hojimaata AISO gaggeeffame. Diiniin Kolleejjii Pooliiteekniika Adaamaa obbo Daalee Jaamboo sadarkaa addunyaan irra geesse irra ga'uuf hojjettootni kolleejjichaa hundi halkanii guyyaa ji'oota 3 hojjechaa turuun yeroo ammaa kana hojimaanni AISO kun hojiirra ooluu himan. Kolleejjiin kun tarsiimoo mootummaan baase galmaan ga'uu keessatti leenjiin gama hundaan dargaggootaa fi qaamolee garaagaraaf kennamuu himanii leenjistoota hawaasa ogummaa gonfachiisuuf hojjechaa turan galateeffatan. Kolleejjiin Pooliiteekniika Adaamaa hawaasa ogummaa gonfachiisuudhaan diinagdee biyyaa keessatti gahee olaanaa taphachuudhaan akka naannootis ta'ee akka biyyaatitti hawaasa ogummaa gonfate addunyaa hojii keessatti carraaquu danda'u gama hundaanuu tarsiimoo mootummaan baase keessumaayyuu mootummaan paartii badhaadhinnaatiin hoogganamu baase galmaan ga'uudhaaf hojiiwwan hojjennu hunda keessatti leenjii gaggabaaboo, leenjii idilee, leenjii tajaajila station industrii fi leenjii gama hundaan ogeeyyii industrii keessaa baasuudhaan gama hundaanuu RPL dabalatee hojiiwwan bara kana hojjetaa jiru keessatti gahee leencaa kan taphataa ture. Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa Adaamaa obbo Abdulqaadir Xayyibuu kolleejjichi ogummaa gonfachiisuu qofa osoo hin taane carraa hojii bal'aas kan uumaa jiru ta'uu himan. Deeggarsi kolleejjiin Pooliiteekniika Adaamaa carraa hojii bal'aa magaalaa keessatti ogummaan durfamu akka uumu godhaa jiru akkasumas hordoffiin halkan guyyaa biiroon carraa hojii uumuu zuumii dabalatee guyyaa 3 guyyaa 4 geggeessaa jiru cimina hojii kennatiif gahee guddaa taphatee jira. Kantiibaa itti aanaa magaalaa Adaamaa fi walitti qabaan boordii kolleejjichaa obbo Maatiyos Sabbooqaa AISOon bulchiinsa qulqullummaa irratti faayidaa guddaa kan qabudha jechuun innis carraa hojii dhabdummaa kan hir'isu akkasumas walamantaa fi fudhatamummaa kan qabudha jedhan. Abbaan dhimmaa irratti hin xiyyeeffata, abbootiin dhimmaa barsiisaa ta'uu yookiin leenjisaa ta'uu, leenjifamaa ta'uu, indaastirii ta'uu maal kanaaf carraa gaarii uumuudhaan itti fufiinsa isaa sana kennuudhaan keessattuu real jobs kan jennu kan immoo decent job kan jennu sana akka namni argatu gochuudhaan wajjin wal qabatees faayidaa guddaatii qaba jennee yaadna. Kun immoo rakkoo hojii dhabdummaa jiru furuu keessatti gahee guddaa qabaataa jechuudha. Hoogganaa itti aanaan biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa obbo Nasraddiin Qaadii kanaan dura biyya keessatti dorgomuun mo'attanii jirtu. Ammarraa kaasee ammoo dorgommiin keessan akka addunyaatti waan ta'eef kan duraa caalaa cimtanii hojjechuu qabdu jechuun kallattii kaa'aniiru. Milkaa'ina haga ammaatiif yoo isin galateeffannu wanni marti xumurame jechuu miti. Borus hojii guddatu nu eegama. Inumaayyuu duraan qe'ee keessatti dorgomtanii biyya keessatti dorgomtanii mo'attaniirtu amma biyyoota AISO member ta'an almost all wajjin dorgommiin kun gaggeeffama waan ta'eef kuni galaa guddaa nuuf ta'ee halkanii guyyaa dhimma ogummeessuu irratti erga ogummaaniin booda gurmaa'anii hojiitti galchuu wajjin wal qabatee hojii guddatu nu eeggataa jechuudha. Dhumarratti hirmaattonni sagantichaa walharkaa fuudhinsa dookimentii hojichaa gaggeessuun sirna kana milkeessuuf kutannoo isaanii ibsaniiru. Hojii kana hojiirra oolchuudhaaf fi hojiirra ooluudhaaf har'a calqabuun isaa baay'ee gammachuun natti dhagahama. Maaliif jettee hojii kana gara ji'a 3 odoo walirraan kutin walitti qabaa ta'een hojjechaa ture. Halkan hanga sa'a 5 illee guyyaan yeroon itti hojjechaa turre jira. Wanta kana qopheessuudhaaf ji'a 3 guutuu boqonnaa malee magaalaa keessattis magaalaa alattis kolleejjii kana keessattis teenyee hojjechaa turre. Isa kana hojjennee sadarkaa kanaan ga'uu keenyaaf baay'een gammada.